Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamxoo nuuf ergite ture. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biyyi keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini oduu ollaan illee lolte waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbee warratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalattu. Gadaan dimokiraataa. Gadaan nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Dr. Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira, qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee ammoo dogoolabbiin argatiin marsaa tokkoffaa fi Dr. Abiy kallattii kenneen waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Dr. Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaayee kan deemu taate beekamtii kennaa fi abbaani. Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa. Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammataa immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffaa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatis amma mallattoo kan ta'e kaleessas miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaadhattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessas miti keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaadhattee birmadummaa fi taphachiiftee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi abbaa biyyaa kan kennameef immoo biyyi Afrikaa tuni biyyoonni Awurooppaa tuni biyya Afrikaa tana akka nama gadi aanasitti ilaalanii biyya Afrikaa tana biyyi Afrikaa tuni immoo biyya rakkatu malleetti rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee warrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guutee kenneef waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef. Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti fufan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru. Akka abbaa gadaa kana nama dura aane, nama dura jiru, nama biyya bulchu, nama biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii. Waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Dr. Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalataa yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf. Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'udha jedhan. Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha
gurraacha abbaan gadaa kenneef kanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhanii garuu kana kan caalu abbaa biyyaa kan jedhu san jechuudha. Kanaaf abbaa biyyaa jedhanii ilma jaalatamaa akka nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalarraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasan natti mul'ataani. Bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeku. Maatii qofa odoo hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaase. Abbaan gadaa gaa'ela irrattis jila adda addaa irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafuu maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira. Gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira. Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Daddaa jala qabsoo warra wareegamanii qabsoo sabaati jecha aarsaa lubbuu kafalanii harka duwwaa ol qaban lubbuu qaaliitti dhabanii wayyoo jizaan isaanii bilisummaa olabummaa birmadummaan galagumaan isaanii wayi galagumaan isaanii. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuqqachaa dallangumaa challubu. Qabsoo sabaa siransiisu wal wajjin seentan ergu haddaa lubbuu habbuqqachaa dallangumaa challubu. Eebbulamii torba oli torba gadi nama qabdi dagannaan taati badii wayi dagannaan taati badii. Dagannuu ni adanna kayoo sabaa gadi gannuu hiikuu qabna dhaamsa waaqoo ka'ee qabna sirna kamiin raanfannaa gamtaan kaanee tattaafanna bu'aa qabsoo mirkaanfannaa wayi bu'aa qabsoo mirkaanfannaa. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaan Niw Yoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaa hin qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an Jaakliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niw Yoork isa dhugaa ta'anitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niw Yoork keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti addaa jedhan. It is well known that election over there had been fraudulent. Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessaa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niw Yoork seera namoota 800,000 ol ta'aniif mirga filachuu kennuu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niw Yoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meerilaand, Vermontii fi Kaalifoorniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhamee hin eegamu. Yuunivarsiitii Koolombiyaatti Piroofeesarri seeraa Riichaard Briifolt gama Skaayipiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan. I think at the federal level, no, given the Congress. The state level, it's possible. I think there probably would be more resistance. Akkan yaadutti sadarkaa federaalaatti hin ta'u koongireesii yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama.
mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Maliisaa Roojaas New York Brooklyn irraa